سلام هردوتوتا بيجيتنا هردوتا الدنيا رخجرتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنين جنة خيسم موتا خينيا شيخ بكري عامتي في شيخ عبد الحفيظ شيخ حسن ولين أرى زيارات الأوا بكتك زيارات جرا أنقفا منا برنوتا حواس خينيا معهد النور جرا أما وبليسخية شيخ جمال أنا إيراغا بيجتنا برسيسا توراني أستاذ ياسين في أستاذ محمد شي يوسف سيد محمد شي يوسف سيني مسكين والله يوم يوم أنغري موسي والله لا تجرا يوم مكة مسكين وداركتير خينيا أستاذ مصطفى جرا إن شاء الله ما أستاذ مصطفى أنقباب دومتي خيسموتا خينيا خناف معهد النور مالك فكاتو قباب دومت معلوماتا جري خوني خيسمانو كومونيتي غودو بكبو ان كومونيتي حواسا خينيا وان بي ثاني خيس جرو درين اواجرو حرار جرو اودي فندو بريدو قباتني حواس سانتي ويتغلن نما وان كيري رت نما برنود جمن الو تجارا جرا حقيقه جرو خون خطي افاجو جرو اودو برسيسو شينا ماري باسه جمل من غوداتي برسيسا مالي تكاوان تو غودي به ونم دي جهولي اما ديغلا warri kun kala dulloobo jira anillee baraaruma kanumatti nama wanni malee barsiisa bu'uuraa warri itti jiru warra kana namni dhaloota biyyuu fira dalaguu fidu yoo jiraate mana kana wajji walitti hiriiruu danda'a waa godhuu yoo danda'e kitaaba godhuu danda'e kompiitara kana babbareedaa bakka kana godhuu danda'e biiroo sana qaceelloo bareechuu fedha yoo jee hulaan hundi banaami sheekh kanaan nuti immoo wanni nurra jiru akka nama khayrii dallaalu tokkotti dadhaadheessuu bakka nama hedduutu mana gurguraa magaalaa taadhaadheessa sheekha hunoo gorroo andamarroo jirra mana kana nama bitatuu feetan namni jiru miidiyaa kanarra lakkoofsan qabu gantuma keenya kana agarsiisan sheekha hunoo manni kun jarbaadha jira kun awwadaayii namni bitachuu feetan kuni malkaa jabduu bakka baaburaasanii miidiyaa kana kanuma gurra noo uwwise namni dachii gurguraatu ni dhaadheessa mana barnoota islaamaa hammana ga'u jaarsi amata jahaatamaa magaalaa jira kaasitti qaree mana kana qaree beeku خوني حواسنا خيني وديفنو سابيخي يادا في أكاتا جرو هندان وجهات أبتو الأنيان تينيا إن شاء الله أستاذ نوخيني بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دوران درسي شيخ خينيا شيخ أمين برو داعية بكما أرانتنا خيسموتا بيالا رادفاني وجين نزيارو راف هدو إسان غلطون فنا خنقاواني نواغسيسو اهتمام إسان برنوتا قباني برنوتا تنقم تكا اهتمام كقبان نتياغسيسا اتقافة مما إسان رجلوس أما يرو أما تيجورا دمي دعواتي في برنوتا رجلان كمجلس فيدرالات تيسجيجو خنافو هدو إسان غلطون فنا manni kun yeroon inni hundeeffame bu'uureffame zamana xaaliyaan akkas zamana xaaliyaan yeroo dheeraa jechuudha zaman dheeraadha garuu waggoottan dheeraa osoo ummata islaamaatiif tajaajila hin kennin tajaajila irraa ugguranii turanii mootummaan Haayile Sillaaseedhaa mana kana ummata islaamaa irraa saamtee harka ummata harka wannaa ture jechuudha mootummaa ture akadaamii qofaatu itti baratamaa ture yeroo dheeraa jechuudha bara bara kum tokkoo fi 1983 akka lakkoofsa Habashaatti harka ummata islaamaatti deebi'ee jechuudha akka ihaadig seenee biyya qabatetti ummanni islaamaa kan naannoo kana jiran ulamaa'inii fi hayyoonnii fi qabsaa'onni mana kana fuudhanii harka ummata islaamaatti deebisanii jechuudha eegaa harka ummata islaamaatti deebi'ee waggaa 34 tahamma waggaa 34 ummata islaamaa ilmaan hawaasa magaalaa tanaatii fi naannoo isaa khaddamaa jira manni kun barattoota hedduudhaatiitu asirraa oomishame kan amma yeroo ammaa kana hawaasa biyyattii kanaa tajaajilaa jiran sadarkaa adda addaattii fi poozishinii adda addaarra warri jiran hedduudha jechuudha kanaafuu ani amma oomisha mana kanaarraa tokko jechuudha mana kana baradheetiin hanga kutaa 8 asii baradheetiin eegas booda awwaliyaa madrasaa jaamtu baradhee eegas jaami'aa islaamiyyaa achi baradhee deebi'ee
bakkaan itti bardhesanii amma hogganu jira jechuudha dura bu'aatti gaasmaanuu maqaan kiyyaas akkuma isheen reefu isiniif ibsatti Mustafaa Adam Ismaa'iliin Jamaa dura bu'aa mana barnoota kanaati jechuudha. Manni kun eega hundeeffamee booda qabsaa'ota biyya tanaa magaalaa tanaatii fi ulamaa'iidhaan eega hundeeffamee booda tajaajila hedduudha kan nu jira. Ilaa ammaan tana kutaa 12ffaa qaba. Kutaa takkarraa ilaa kutaa 12ffaatti qaba. Baay'inni barattoota isaa 2,000tti waan dhiyaatu jechuudha. Baay'inni barattoota isaati. Barsiisotaa fi hojjettoota jidduu 92 qaba. Hojjettootaa fi barsiisota jechuudha. Tajaajila kana kannaa jira. Akka biyyattiitti manni kun alhamdulillah mana beekamaadha. Barattoota ciccimoo oomishuudhaan jechuudha. Qabxii bareedaa galmeessuudhaan beekamaadha. Manni kun beekamee jira amma waajjira barnootaa birattis beekame akkuma biyyoolessaattu mana barnootaa ummataarraa mana beekamaadha jechuudha. Mana kanarratti manneen barnootaa mana kana ilaallatanii kan hundaa'e mana barnoota magaalaa tanaa fi Oromiyaa tana keessatti mana barnootaa 30 ol hacaaluutiitu manuma kanarratti manuma kana ilaallatanii mana hajaas manuma kanarraa fudhatanii adeemaa jiran muuxannoo manuma kanarraa qooddatanii adeemaa hundeeffamanii fi kan amma barsiisaa jiran manneen barnootaa hedduudha jechuudha. Fakkeenya gaariidha ta'e Oromoo hunda keessatti. Akka tarbiyaa Islaamaatti illee yoo fudhanne manni kun fakkeenya dhalootaa fakkeenya guddaa ta'e yaanna barattoonni shamarranii kanas yuunifoormiin teenya hijaaba. Kana laallatanii magaalaan tun hedduuti kanarra laallatee hijaaballee uffate hedduutiitu wanna godhatee kara biraatiin akka aqiidaatti manni kun wanni inni irratti dalagu aqiidaa sahihaa aqiidaa sirriidhaa aqiidaa salafus saalih san kan rabbiin beeku san irratti dhaloota oomishuudha. Kaayyoon isaa guddaan jechuudha sanii. Inni biraa wanni kun hoggaa hundeessan ulamaa'iin hoggaa hundeessan waa lama jechuudha waa lama barbaada hundeessan. Yeroo manni kun hundaa'utti hawaasichi biyya kanaa dukkana keessa ture. Ummanni keenya dukkana keessa ture gabrummaa addaa keessa ture. Ummata kana hawaasa dukkana kana keessa jiru akkamitti baafnaa waan jiru yaadni isaanii. Kanaafuu dhaloota qara lamaa yoo oomishne qofa rakkoon tun hiikkachuu dandeessu waan jiru kaayyoon ulamaawotaa kan addunyaarraa deeme rabbi araarramuu fi kan jirus rabbiin umrii gaarii kan irratti dheeressu saniin deemanii alhamdulillah waan san harkatan jechuudha. Wanni dhaloota qara lamaa harkatan amantiirraa qooda qabu. Kana waan addunyaa ammayyaa kanarraas qooda qabu dhaloota akkasii oomishanii kaayyoon isaanii alhamdulillah gammageessee fi nuti ammoo wanni jirru kaayyoo isaanii san akka hin gufanne tarkaanfachiisuudha fuulduratti oofuudha kana wanni jiru akka ammoo akka wanni fedhiin mana kanaa guddaan jechuudha. Wanni manni kun barbaadu fedhiin isaa guddaan manni kun mana guddaa sadarkaa tokkoffaarraa hanga lammaffaa qabaachuudhaan wajjiin keejii hin qabu manni kun. Keejii hin qabnu. Keejii jechuun ammoo bakka sadarkaa tokkoffaatiif itti qopheessanii barattoota itti qopheessanii keejii hin qabnu. Yeroo hedduu barsiiftoonni keenya kasan kutaa tokkoffaadhaa barsiisan gaafii lukkaasan gisee hunda awwa barattoonni isin qeebalaa jirtan barattoota gosa 3 qeebalaa jirtanii. Tokko keejii xumure. Tokko immoo keejii eegalee karaa dhaabe. Tokko immoo hanumaa keejii kana hin baratin 3 qeebalaa jirtan. Barattoota 3 kan akkitti keessummeessinu akkitti barsiifnu hedduun rakkisaa jira. Maaliif manni kun keejitti ijaanne waan jiru gisee hunda kaasanii nutis waan kana boordiin laaltee fudhattee wanni kun waan akaati waan sirriiti. Manni guddaan kun keejii dhabuun kun hedduu ulfaataadha. Yeroo ammaa kanatti jechuudha sirrii miti kanatti deemuu qabna waan jiru itti haanee wanni jiru eessatti bu'uureessinaa keejii kana eessa hundeessinaa wanni jiru gaafiin kee mana kana keessatti hundeessuu hin dandeenyu. Maaliif keejiin tun gibbii kophaa qabaachuu qabdi. Ijoollee tanarraa kophaa bahuu qabanii karaa biraatiin ammumaa hanqina daree waan qabnuuf asitti bu'uureessuu hin dandeenyu waan jiru laalamee bakka alatti hidachee haa binnuu waan jiru sanirra deemnee duuba bituu hin dandeenyu. Maal haa goonu manni haa ummataati ummanni haa bitatu waan jiru irratti lafa haanee keessatti gibbii takka tankaaree meetira 623 olluma kana jira. Haruma qofaa jidduu ba'a. Mana keenya kanaa fi gibbii san jidduu jechuudha. Haruma qofaa jidduu ba'a. Gibbii san laallee miliyoon 12tti arganne. Wanni goone amma namichi takkaa qabdiinaa kannaa yookiin niin gurguradhaa waan jiru dhiyeessee achirratti manni barnootaa wahuma lafaa qabu waanuma gargaarsa harkatee lafaa qabu miliyoon 2
خنينيف قبدي خنينيفي أما مليون ميكان نرايقة مليون كودن نرايقة أما يوني في باتي تكافينا خيست مليون كودن سنكفلوا باني ولي قلت إني ديغمو كفامي كم إبلا منور كتاتا جرا خنافو وني أما جرو ودكتي تنا بيتو دافي الرجال كيجي صدركا إسي إيجتي إن شاء الله تنفكين يغاري تاتو مقالتي تنام بكين يغاري تاتو كيجي سانداد دي إيجتي كيجي أكسي بوري سودافي من وني تهو خنختهوني إن شاء الله أمتنا اسم أمة الراتكو يناتن هنو اسنين جيني يجتو هنا جلتو ما دا ردي بيت دوغرتو ما اسم جن إنه بالو دي هرّي في عبد كي مسافرات دي وكواد دعائي نتقول أبدين إن شاء الله وقتي من نقولي وفيفو أنتي راخز دبري أسجعي من أمتاتي إسنوما إيجال تملي ربي أكتتم ويساتو بيها أمتا في عدني ودور قوتنا خيس جرتنو ilmaan ummataatiif yaaddanii keejii bakka ijoolleen itti barattu bituudhaaf karaa seenuun keessan dhugatti waan jajjabeeffamuu qabu nuti wanni jennu gama kiyyaadha waan jiru keessummaan dhaamsa fudhattee galuu dandeessi namni amma miila kana nu dhaggeeffataa jiru tamsaasni keenya kun kallattiiti kallattii waan deemaa jiruuf namni hawaasa keenya tahee dhaloota hegeree irratti dalaguu fedhu dhaloota gargaaruu fedhu ashaaraa kaa'uu fedhu amma nu dhaga'u waan amma jaame wajji dhageenye nutillee nu haaraa amma wajji dhageenye waliin taanee keejii ilmaan keenyatti haa bakkatti goonu jechuun dhaamsa kiyya anilleeni keessummoota keenyaaf jecha gaggabaabaa kenninee ziyaaraa teenya xumurraa insha Allah hawaasni keenya mana Ma'had an-Nur jara kanatti hiriira waan rabbiin beeynu akkaawuntii wallee jiddumaanu asirra gallakkisaa isin namni khayrii dalaguu barbaadu tuula duniyaa tana namni keenya mana kana kophatti kudha lamaan kana anaaf bitan miyyoo jaati manni kun mana beeysuutti haajimoo mishee mana beekama namni beeysuutti haajimu namni mana kanarraa fi amma biyya bulchaa jira kun darajaa ministeeraa jira kun darajaa kantiibaa jira kun darajaa sadarkaa adda addaa keessa jira shee kun namni amata jahaatama ar'aa mana kanarraa bahe doktora magaalaa tana jiruutu jira namni guddaan ofii wayaaltu ofii isaa saddeettama maalan malu dheeraa ashaaraa hedduu ummata kanarraa qaba hawaasni keenya badurallee ashaaraa babbareedduu as keessaa qabanii warri gariin amarraa absaafaa rabbi rahmata isaa haa godhu warri akka ifaajii akkanaa qabu hedduutu jira obboleessi keenya Shee Ahmad Qaasim amma Edmonton jiru ustaaza mana kanaa ture uga wajji gattee isirraa akkuma Shee Abdusalaam Allah yarhamu Ma'had an-Nur ma jaa Shee Ahmad haasawaa biroo qabu ila amma sambuusaa keessallee wani biroo karaa san hundaanuu karaa isaanillee karuma hundaanuu mana kana namni qunnamuu danda'a dubbatu akkaawuntii wayii asirra gallakkisaa deema dura Shee Bakri kenninee Shee Abdusaa Hafiizitti ziyaaraa Bilaaliin nu waamee daddattanii akkasitti murra inshaAllah baarakallahu fiikum bismillah alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala وبريدة والله معهد النور الإسلامي معهد أنا أني نهاري أمتي أنا مدلل بيخوات وصول تيجي تكو دراسة قرارو قانون سكول قرارو لكن كيجوري أسرع ما تجيني بهرب نعمة تقولوا لما كبوا بريد ترى كوساوي تراني ويجوني كذا أسرع تي ولين فرن نلاقي أرى صدرك أحنا لقيه أكلتي أسيو ودا أكاديميك فنوتا بي مدرسة إسلامية كيسا باته أي بيسه صدرك نمبر 1 هذا كم واحد تودار يدوغ منوج هو كسمالين نمني أما دبين لبتة ساينس دبتة جلسة تندير يسونو مدرسة حاجة دابوت نور بعدين ألاس ديرتن شيء سلة يرتين سنين ماجينا ورا كسي تنس سباق درقمي قرا ورا أي تنس ربين قرتي إسمه دابوت نور قرتي صدقة جارية مدرسة قرار بلد جارو يقول أنا قرتي كيجي وني أما شباب كورة أكو أما أنت قرتي مال دابن مكورو مال دابن وانا مال دابن كان سكين ما بقلتو يقول أنت لما ترى بعضهم بقلتو تنا ومشت غرسانتو شيء ساو يرو درا هناك لما يرو تنا قرتي واقع بس هو دويرني سو
durmarra muka jiru usma jira la bisin jeni biti dole sana garte akka omishnu akka isaan omishan rabbiin garte gaba da rabbi fiitu akka omishan akka jina rabatan isin gaafanna warreen asaatizaati warra ustaazol sheekan warreen garte qabdani yeroo isin qabdani jireenya keessan qabdani yeroo ammaa kana keessa jireenya namaatis akkuma beekamu kana os damozi mu kafala akka damozi mu mijee sajjada jedhu kun maada kan yuletana akka garte kharabun gina rabbala yani akka jina rabbatin isin janna khamrati sida insha Allah assalamu alaikum بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بوليان كينيا دعوتوت كينيا نبكت ددا جردن بكي ما دعوتشا جرهون بكا بركا إسلاما بكا رابسي يجو جندن أكا نانو كينيا خنا ترابسي إسلاما ينن لين دندا ما يجو بكتون بكا راواراب سما كره akkuma dubbatame madrasa kana gartee ibsuun madrasa akkanaati hojaa iruma namaa deebuu haa taate malee waan ibsatti haajamuu miti warri madrasaa kun oomishe akkuma sadarkaa bulchiinsaatii bakka adda addaa keessa jiran biyya alaa kana keessaas namni akkas jira jechuudha amma ana bira bakka amma jiru kana ijoollee asii baratee hedduu na bira jira jechuudha mataa kiyya kanaa hedduu na bira jira jechuudha bu'aa asiiti jechuudha irra guddaa warri diriiraa kana keessa deemu warri islaama ta'ee jiru irra guddaa isaa asumarra barate nuti akka biyya alaatti waan itti jenna ammoo warri biyya keessa ka bulchiinsarra jirus yeroo gartee aangoo wahiirra jirus ka gartee daldalaatis kaasitti hin baratin hin jiru jechuudha namu biyya keessa fi biyya alaa yoo kataanu taate waan kana kadadamnu taate amma bootiin teenya gaafata aliyaanii bakka tana qabte gaafata aliyaanii ishaaraa bareedduu tana lafa keessa ishaaraa tanarraa amma nuti teenya haasaa'u jira jechuudha nuti amma bakka amma baleessi keenya mara bareefu dubbate kana ishaaraa mee akka warra aliyaanii jedhanii gaafa tokko nu haasaa'u maladoo nuti illee akkuma ta'anii nu haasaa'u ni mala gaafa tokko ishaaraa tana hakeeyyuu jenna insha Allah taala walumaan teenyee keenya warra akka sheekaa makkaa sinfaas wajjuma jirra yeroo hunda gartee irraa dubbata bakka tana irraa dubbataa jira yeroon irraa dubbatan arra jechuudha nutis dhufne agarre irraa amma dura odoon ta'an arra guyyaa ishaaraa jabduu lama kaan dachiin tun ilaa hanga samiitti ilaa dartii torbanitti gartee gabbinne gartee bakka tanaaf gartee waan seenaa takka hojjennu guyyaa irraa kana jechuudha saniif insha Allah taala hawaasni keenya nuti akka gartee biyya alaatti warri jirus ijoolleen asii baratte hedduudha ijoollee dirreedhaa qofaa miti bakka hedduudha asii baratanii faca'anii aalama kana keessa jiran odooniif warri asiituuti warri aalama irra jiruu ni ga'a jechuudha saniif insha Allah taala ammoo warri as keessa jirtanii siif hin irraanfatina qooda keessan baha hara keessanii horiin hin cabinnutti hin cabini namuu waan dandeeysan bakka qaawa gartee haa cufnu nutis kaarra jirus akka dandeenyutti haa cufnu insha Allah taala waan kana gaammoo dhufnee dhageenya nutis irratti hirmaannaa jechuun waan dandeenyu namuu irra hirmaannee akka harka tokko taane ishaaraan tun ishaaraa islaamaati jechuudha ishaaraa islaamaati haa jabeessuun jirtanii siif hin irraanfatina qooda keessan baha hara keessanii horiin hin cabinnutti hin cabini namuu waan dandeeysan bakka qaawa gartee haa cufnu nutis kaarra jirus akka dandeenyutti haa cufnu insha Allah taala waan kana gaammoo dhufnee dhageenya nutis irratti hirmaannaa jechuun waan dandeenyu namuu irra hirmaannee akka harka tokko taane ishaaraan tun ishaaraa islaamaati jechuudha ishaaraa islaamaati haa jabeessuun isin janna hedduu galatooma isin waan kana gaggeessitan hedduu nu galatooma ulfaadha jazakumullahu khayran waan takka bitee meeqa dhawa jaanii السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جا والله جا بجربين قرتي بجربين نجيان دچی گرتے گا مدرسہ مہدلنو بجربين نجيان اسم في دي سنين جچادا يرو أما تاني بيتانگا ركني جرو خدرواني هاسومه يرون تو يرو تكنولوجي داتي أني تانا دكتور صدر كلام مفاداتي مكان كي يبرسا سينبروتين جاما timirti biro je wawal kamne jira kompitara di dam kamna baratota di bawal kamna kuta ko dalam arraje juda kuta ko dalam arrati baratota di bawal kamna kompitara mo di dam kamna kompitara fi barata mal wal taw kaba wal gitu daga wal simu daga ba
gulaan koompitaraati yeroo koompitaraati wadaanyi khawaan takkaaftaayeti meeqadha wajaanii miti tanaafuu tanaas rabbiin isinaa gargaaru nama maqaa keessanii nama gartee isiniin addunyaan tun gartee furmaanni addunyaa tanaa dhufu rabbi isinaa godhuun jaa galatoomaa sheekha keenya rabbi umriin waa dheereysu garee gartee da'waa fi yaafannoo hundaa'u walumaan gaa rabbiin gaa humna isiniif rabbi humna isiniif haa kennu jaa galatoomaa wasalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ammoo keekun yaasin kuni dafillee fawwaatanii argatu keekun dafee argatu kajeela baga haaftee kombeetara namatti ulfaatu qabu tokko bituu danda'a namni inshallah kombeetara dhibba sanillee ni argata inshallah kana dhaamsa dabarsinee tonni bodoo balloonni amata dhufuun eegallee kombeetara sun as ga'uu qaba baarakallah nutti azanani